Mm-hmm. Tole. Galma aadaa teenyaa eegaa seenaa teenyaa kallacha tokkummaa hundeen oromummaa. Ali Birraan Rabbi rahmataa godhuufi kallacha tokkummaa hundeen bilisummaa afaan oromoo hundee oromummaa. Jecha mi'aawa yaa'an sagaleeti. Akkam jirtu? البكرة خانوا في بكرة دبنوس لا تشاجر مال جتسا سومالين بيتين بلسوم سنة سومالي قلب الدفن بولشين سشابيل خيس إدانة تسمى قراخيجة ها مصطفى نكاسجي لا تبرقدي ميكاني لا فساني بلسوم سي برغدي ميك اتبوب باسي جنرالوتا ميك اتو لولا خنرا قوده فداتي ميليتري لكويس ديفيجيني ميك لفا سومالي قلبت بلسوم سنه خاجان كن لفما بوراناتي مو بكبراتي لا تبورانو ما ميتي سولو ما مويالو متين تنامتي بيجو مجاتني علي تنامتي موي بكبراتي لا تا بيتو مصطفى بلسوم سي يا بو إفماجي إنا قصد روج إجان غرتي إفماجي إنا أبي إفماجي إنا قصد روج إجان سما في واغودا. Let me go back to my point. Nura Oromon akam jirtu fayyanaga akam jirtani nirranfanne haata'u addunyaa tanarratti ilmi namaa fatanaa hedduu arkaa testi hedduu keessa dabraasi baga warra arra jiraatee kana arkeessu haa godhu harka Shimallis Abdiisaa ka furdatee lafa Oromoo gurguratees baga Rabbi nu garsiise harki keenya furdate jee makka durii miti harki isaanii ka furdate lafa Oromiyaa gurgurachuu ilmaan Oromoo fixuu fi aadaa duudhaa Oromoo belleessuudha kanarratti jabina guddaadha qabani. OPDO is always good for nothing jechuudha. Their properties khalees meeshaa namaa turte arrallee meeshaa namaati haa ta'u bulchaan naannawa zoonii sadii jechuudha Oromiyaa baha kibba baha Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa kabulchuu federaala keessa taa'ee Adam Farahi itti aanaan Adam Farah Mustafeedha zoonii sadeen kan jechuudha. Oromiyaan birata bulchu jirtu maalif we can see the evidence hedduu ka agarru raayii jechuudha. Gareen gartee shiftoonni maafiyaan maqaa tuulamaatii fi macaa lagatanii shawaan ifiin jettu tun murni gaangistaroota kun ka Shimallis Abdiisaa faan lafa tuulama guutummaa gurguranii fixanii amma katti dabran lafa Oromoo taanii gurgurachuutti jechuudha. Lafoota tuulama kaampaanii fi warroota adda addaatiif gurguranii iqqicanii fixan jechuudha. Naannawa kan Adam Farahi wajjooliitoo mootummaa naannawa Soomaalii yookaan kililitti gurguratanii jiranii jechuudha. Kana duuba ka jiru let us not forget kana duuba ka jiru warra Jabuutiiti. Maalif Adam Farah dhalataa Isaati ijoollee Shiniileeti jechuudha bakka isaan sitii jedhaniin tana namichi Adam Farah jedhan kun kan ammoo shira kana hojjechaa jiru
tokko mana abbaa halangaa dirree dhawaati. Dirree dhawaa gurbaan keenya tokko kanuma ta'a malee he doesn't even know what's going on. Numa kaayan. Kursi kaayaniituma isa gubbaa kaayanii Oromootu bulchaadha. He has no idea what is going on, what is being cooking behind him jechuudha. Inni yoo dubbiin itti dhuftees waan naannoleeteef narra bobbaanii jakka waan nooleen bakka buufattee achi isa kaayatteeti. Yoomma kara biraatiin itti dhuftees warra baadiyyaatiitu warra magaalaa irra bobba'ee jira. Hundeen magaalaa immoo baadiyyaa ta'uu isaadha dagatee jechuudha. Eenyu Johar eenyu jettan Khadir Johar jechuudha. So gabaabumatti wanni amma jechuu barbaade lafa Boorana ta'arra dabarfamtee Soomaaliif kanneen jantana ulaagaa kamiini Soomaaliif kannani heera fi seera kamirra dhaabbataniiti Soomaaliif kannan wanni itti Soomaaliif kannaniif maaliif lafti tun achi muramtee gatii qabdii yookaan bu'aa qabdii jedhan Oromiyaa keessa teessee maaliif bu'aa dhabde maaliif Oromiyaa keessa jiraattee bu'aa qabaachuu dadhabde bu'aan isiin alagaa jala seentee arkattuu fi bu'aan dhabdeen isiin Oromiyaa jala teessee dhabdu maali tokko ummanni kun lafa hojii gurgurame lafa wajjiniini afaansaa gurgurame aadaasaa warri amma Soomaalii kun aadaa Habashaa takka qabanii tokko Habashaan Oromoo afaansaa gachisiisuu fi aadaasaa gachisiisuu eenyummaa isaa irra fe'uudha warri kunis saniin garaagarummaa hin qaban Oromoonni lafa hojii gurguraman kun tokko aadaa Oromoo akka darbaman godhaman lamada afaan Oromoo akka darbaman godhanii jechuudha eenyummaa saba kana akka fudhatan taasifamanii jechuudha kana Oromoon usee waliin laalaa yoo lakki walitti ilaalu jechuudha Oromoon lafti Moyyaalee lafa Booranaa qofaa miti akkuma kalee Oromoon bahaadhi akaabaa kibba jiddugalarraa Finfinneen handhuura Oromiyaati jedhee falmachaa ture arrallee Oromoon Moyyaaleedhaaf sagalee ta'uu qaba wanni kun waan taphaatii miti Oromoo laandi loog godhanii Oromoo akka Oromoon kara tokkotti hin sochoone kara gadiitiin Jabu Dirree Dhawaatiin Isaaf kara kibbaatiin Soomaaliif ja'anii Oromoo jidduu tanatti gaazaa godhuu deemanii jechuudha wanni kun waan bara abdii illee ture Oromoon taaterraa hanuu galu Oromoonni bara abdii illee achi ture buqqa'an miliyoon lama kasha lagaman eessa jiran arra where are they namni quba qabu jira Oromoota bahaa kafaceesan namni quba qabu jiru jechuudha eessa jiran okay maalirra jiran carraa ummata sanii ka arke ka amma dhufuu deemu kana namni tilmaameni jira Toko dem lili boda wal garana fi ati boda wal garra dem Toko Oromota hiriirana rabba ujirti ifama hiriirana rabba ujirti zaantun ICT zaan isin awjaasa jechuudha sena hopefully adurrete tan hopefully Toko khanine ja'u gaafa Oromoonni baha miliyoon almost lama shalagamu buqqa'an lamma magarsaa yeroon san wanni inni godhe waan laafa laalamu miti tokko ummanni san akka naannoo Finfinnee qubatuuf wanni inni hojjechaa ture ni jira jechuudha ha inni qubachiisa illee ni jira gareen amma shawaan if jaartee lafa gurgurachaa ummata fixaa jirtu tun yeroo san maal hangamta akka waan irra dhiibbaa godhan lamma magarsaa irra dhiibbaa godhan akka ummanni kun naannawa san hin qubanne wanni ta'e ni jira jechuudha tokko halamma itti diinoonfatte gareen gaangistaroota maqaa shawaatiin jaaramte tun tatuulama bakkan buune tamacca bakkan buune identity crisis taqabdu tun tokko guddaa halamma itti targeeti keessa naqatte waan kana jechuudha eegasiis Ega inni qubachiise bakka inni qubachiise sani meeqa ariyanii lafa san gurguratan Oromoon kana quba qabu ni jira so hireen ummata amma naannawa isaa Soomaaliidhaaf kanname ja'an kana hireen saa maal ta'uu deemti Soomaalii tan wal keessa dhalanne wal keessa guddanne wal beeynaa jechuudha yaaddoo siitillee ni beeynaa jechuudha
الرجافة ميديا سانيتين بهني لفتين يبليسوم سنة سومالي قلبت إيها سومالي بليسوم سنة وجاجن برجدي ميك أن جنرالو تميك أنا كبليسوم سنة مستفن سلا أمة أوروموتي إفقول إيه شو بربادتي جرن شوادان إفجارتي أمة أورومو جولا جرتتون تطولا ما فناسون كمني ما تشافناسون كمني أوروموت هم بناتي فناسو هن كمني أوروموت بورا نسي كوماندو فناسو هن كمنتون نياك أرسا كانسر أمة أورومو كيست التي يجول جرخون أوروموت توكو بكمبوان إسان أوروموت هانا لف أورومو هاتو ilman oromo fudani baharan biya ala gurgurachu shamarran oromo arabarra kontrato ani fudatani achi ergane ka shamarran oromo darara mangodu lafa oromo gurgurachu kana yechu dalagan sani shimallis abdisa namichi anshawale finjo antula ma fi macamber macafi tulamni lachu diga khisa jirawantef نامتين شوان إفجارتي أمة أورومو درارا جرتتون أورومو تطولا ما كابشا جرجرو سلالة فناسون كبارني جتشور ورخانا بيتي سانيتيس مالك أسانيتي أينو ما سانيتيس مالك أسانيتي مالك ألف أورومو تنغرغرتاني جتشور لف غرغران أمة أوميك أن وجه غرغران أمة أورومو ميك أن وجه غرغران لفتي تقعد دابتشون ديمتو أورومو مويالي في نانا ودرة دواك أفرت دابتا ونكون جتاني ويادن إفقوهم ساجرتاني جتشو كامني شجر غانا غرغرام ولا غبها غانا غرغرام أورومو is gonna be landless أكا إتوري فلسطين كون لفسانيد أبي سينا خلي ساتي يتشو إفقو ديبني يادتشو نمر رجرات Okay. وريهن أكملتين لفخايا جاف أورومون challenge إسان قدو أورومون مريحته وهي جونا جو مال قدن أورومو they are babies anyways they are babies دائما وجوان تقدرافوتو دائما براتين أرسجيت وان دائما خانك أبو شابساية شولا مرني چندراخون كاكيلو أفرتاو في وري غانجستروني مكاشوات إنجارة من كون غاف أورومون challenge إسان قوتو مال قدو لف أورومو قودو أورومو فتون الديبي أني يتشون أورومو أجيسو معرف ورا إساني مور مخانا خراخانا أورومو أغراغونا أورومو أرسنا لف أورومو غرغو دبرسا إلمان أورومو فتا أورومو أرساني يتشون معرف سمو اتتااني اتشالنج نما قولنين قبان إسان ميليتارين يوخان بوليسي نانا والليو هايلي وروني برا كإسان شابسان دانغا أوروميا كإسان فتان أورومولا ليو هايلين غاري مشاوان إفجار تيتانا كإسان قدان أورومو فتو أورومو بليسو دائما أورومو أولديما دائما مشاني تفجا كمال إنجد إلو بابورا خيستي ورخان أجيسو لا يتشول this is their job أمد ديدامي توربان دبرخان أس خانوما بران أورومو برسيسو هم برّه دانجا أوروميا خبتشيسو هم برّه منقدو أورومو هاد أورومو تف أبا أورومو كبجا هورو هم برّه غافو ما في أمن غافو ما كريفا منو 1992 را في أمني ساني أورومو فيتو لفو أورومو تشيرو أورومو سبليسولا سانوما قولو جيران إيغا وياني أكالي سنقود آتوريجيني أرخاق أورومو خانا قولو جيرو إينيو يتشو برباديتي إينيو تو أرى أورومو لفسا غرغرا جرا أورومو سبليسا جرا أورومون واي مويالي أورومو خرائتين غباهو أوركو داف كان هجتشا جيران توكو كيسا مانا كيسا نتسن رفاية چودو ونهو وان لا فادامتي أورومون كالي فنفنين هندورتين جئ وريغا قالي خان أرلي مويالي لفتين يچودن دو لقبا جولين أورومو خلي إيغا في لفيساني چبساني وياني بياباسان غاري شفتوتا مقاشا وايامتو identity crisis قبو خطولا ما في مجأبا كمبوني أورومو رخاي أورومو في چيسيسي لف أورومو تنغرغرو في ميتي
خلي قافة دالتي أورمو أكاسي هرقو فهمتو إيسا ترى ورك اللي ليشاني كأرى لف أورمو بلسون فن لفتين يدين الراجعن تجيفت أديمات وانسا ميديا ساني رجج أجران لفتين يتفور أتمت سومالي قلبت حركة ديناتي بافني أجران إينو دين أورمو تو دينا أورمو تكا سباف أمة إسا خيس جروف دينتهم بيخو يو أمة سنيف قاتشنا في قولقاته مالي أورمون بيو الله تكدك أنا جانجراتشون دندو جبوتي خيس أنا جانجراتشون دندو توكون دندو ورّي جبوتي قرود فاني درراتي في حرار كيستي اي دي فرقتاني اكفر ان اللفة بتجاجراني يجو مقالان انجروتان ورق ابيتنا ابوتو لفتي اورمو فور سيل وان تهف جولين بوساسو دلتي ارى درراتي خيس اللفة قررتي بتجاجرتي يجو كان خالم الجيسا جرو اينو اتقافتا ما ابا سيرا نانا وسانيتي يجو كنتيبان دريدوا واتك غدون دندو واتك اني واني غدو دندو غافك ايقومسي على اتدوفي من غدو ولي قبه وانين ابلو تيف نردو لنجچو يوتيوبروت هي كبياهم بيني هي كبياهم بيني هي كبيلسومان بيني هي كمرغ ابابي يومان بيني اما بيومان بيني ولي قبته في مرسه ابسخ النسيسا يچو وان إسا بيران قد مجرو قبان قبو وان إسا دوبا قد مجرو قبان قبو يجودا أورمو لفسا خبتشي سوداف قتي اتخفالي إيدوما أورمو ما جراجي سوف قتي اتخفالي أورمو أكا قوسط أورمو نسنجيني أكا غرين إتي غرين شوان إفجارتي أورمو غولا جرتوتون إتلال تتيمت أورمو كاسجي غرين تون فر أورمو تيولي غلطي فر أورمو غوتوتي ورمك أجبرون فتان كلاه سف أرلج إخو رخايته نتشوى لجيا خدر إلمان تولا ما تف ما جاب كمبوان لفتولا ما أكك إنين كسم دالي تشراني فتاني لف أورمو تبيرا جول ما دان أمته جبر جرسين يجول أورمون كان سجلة كان دور الأب تشوكابا أورمون كان سجلة كان بلالي فتشوكابا سجلة كخنو في دكابا غافا أمني برا لفا بابا لفتو لفتي يمان الرافو أتمتيت غافا شو دندو سر نمني برا ما لفا سر رافو أتي ما لفتين ما خنيتا دبي لفا دبي لافتو رامتي أرى الدنيا لفايتين نكراري والبلي ساجرتي لولي راشا في يوكرين لولا لفاتي لولي إسرائيل فلسطين لولا لفاتي لولي لفا لولا سبلا دامتي أوبيديو لفن بيتو أبان بيتو آدان قبدو جوان سنغان غندا خينيا غبيتي إنو تاركي خينيا نفردادا جا لفا أورومو غرغرو را تاركي خيس فردادا we know that هايوني أورومو خاتت إيسا جرتخون ها هماتني هاتولاني وان غاري أغوداني وانا ما أغوداني خوب ميلا ساني تارغون تاتو أتي خوب ميلا ساني تارغوفو كولا فاهنغوتو ديغري فرأتشو سر إساني تفهم بنوريسي أتي سيف هايون TPLF أتي سيف بيخان TPLF أورومو أفقرو ها بيخاني ها واللالني ها جباتني ها لافتني ركون أدى كهواساتكم إلى السياسات نام جدو جراتو إسانو مهيوني أوروموتي يجودا مراتنيس فياتهنيس إسانو مخانا يجودا أورومودا أتي أولاغا خمين قباتي أورومودا وايد شباليس أبديسا أفان كمين سيمتي قاقا فمالس دوئي يو إمي ماني سندفو باتر بربرين جريقات داخل أمتا انجاتشاتوري وشاشا كخيتي خان It's matter of time يارون نما دبرتي
guyyaan biraatis hin dhufa yeroon biraatis hin dhufti jechuudha. Warri Mustafaa taatu ibiddaan taphachuu jiran. Ibiddaan taphachaa jiran. Kanarra hoggaan dabre. Waan tokko beektu namni miidiyaa kana keessa deemu waa hedduudha harkaa. Warri qabsoodha gargaarreettan. Dabballoonni jecha keessan filadhaa. Jecha keessan filadhaa in a sense. Warri daangaadhaaf dubbatu amma warra mootummaa kana deeggaru warreettaniitu jira. Sabafiin qabsaawayette gaafa namni daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba. Lafti Oromoo gurguramuu hin qabu jedhee dubbatu. Warri kun warra phiiphiif hojjetu hayattu. Eenyu taate eessarra ejjetteeti ati akkas namaan jettu. Keessaafu baqataan naannaa waan an jiruu jiraatu kun jechuudha. First of all, warri kana namaan jau deemaati child support keessa yeroodhaan kafala. Warra child supporting overdue irratti jechuudha. Waan Oromoodha, waan daangaa Oromoo yeroo nu mijjatetti yeroo feenetti gabbaanee dubbachuudhaaf hayyama naman gaafan. Badii teessan dhoysuudhaaf, yakka keessan dhoysuudhaaf warri kanarraa dubbatu warra mootummaa san deeggaru jettan. Inumaa warri mootummaa san deeggaru daangaa Oromootiif ni dubbata taanaan galatoonfamuudha qaban. Galatoonfamuudha qaban. Maaliif daangaadee kan waliin qabna waan ta'eef jechuudha. Okay. Yakka hojjettan dhoysuudhaaf ammallee dhagaa haraa jirtanii jechuudha. Akka faayila biraa bannu naman godhina. Akka faayida biraa bannu. Yakka Shimallis Boorana irra dalage naannawa san irra dalage caalee isin achi keessa daleeytan qabsoo Oromoo diigurratti. Eenyu waliin akka jiru akka isinii himnu barbaaddu. Maaliif adaba keessaniin hin teenya namarraa. Waan cufa odoo beekan hubaa wajjinii jedhan. Waan cufa odoo beeknu akka garaan nu dhukkubetti teenya jechuudha. We know everything. Yeroo fi bakka laallachuu qofa malee. Kakara kaanii ajandaalee tokko haala kana deddeemu maaliif Oromoon qabsoo Oromoo gargaaruu didaa ka jiru. Doktora tokko jira doktora nama ifiin jiru sangaa tokko. Sangaa Harargee ka quubsine arga ooyiruu magaalaa geessine gurgurreen garaagarummaan qabu maqaadhaaf garuu doktora jira. Ajandaan maaliif Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruu dide. Oromoon eessa qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruu dide. Bakka tamii gargaaruu dide. Akka Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruu dide ragaa maaltu jira. Qabsoo Oromoo warri akka keetii hannaan as keessa caasaa waan jaarrataniif Oromoon irraa riizarvite jechuudha. Akkasitti ifni beektaa. Kanaaf ajandaa fakkaatu dubbadha. Waan fakkaatu irraa dubbadha. Waan deebi'ee isin miidhurraan dubbatina jechuu barbaadeeti. Qabsoo Oromoo lubbuu isaatii ol jaalata. Garuu wahuma amma gareen shawaayettee if jaartu Oromoo irra dalaguu jirtu isinis qabaleen if jaartanii Oromoo irra dalaguu jirtan. You have no differences. Garu ilmaan Oromoo gootan ija barbadaa khawaan kalee kheef galmaanin geejee cichee jiru arralle itti jira jechuudha. Kana keessatti lakkaawaman isaan. Ammoo naggaadee biyya alaati isaaniin bakka bu'eette isaanuu bakka 99 ciccirtee kaan zoonii irra diidee kaan diinatti akka galu gootee kaan faffacaafte. Walihim nare gabbane walihim nu barbaachisan. So you better be slow. Namni na beeka nama na beeku jiraaji. Akkuma gareen shawaan if jaarti Oromoo diigaa jirtutti gareen Goojaameetis qabsoo Oromoo keessa if jaarti qabsoo Oromoo diigaa jirti. Wanni achi jiru asiisni jira jechuudha. Garee yoo ati ala kana waayette biyya keessatti maatii ta'e jala deemte maatiin abaluu eessa jira tarkaan firra fudhadhaa jettu. Maatii tiyya barbaaddanii dhabdanii nama sadii qopheeffattanii miidiyaa arraba biyyoolessaati irra dhiheessuudhaaf anarra dursisuuf karaan isin hin deemin hin jiru garuu isiniif hin milkooyne. I know that too. Kanas akkasin beekan. Waan isin irra haasaawu ettanii itti kannitanillee I have the evidence.
waslaatota mooraa qabsoo bilisu kaampaanii dhuunfaa godhate qabsaa'otaan diigee gootanii nyaate isin yoom qabsoon bil garuu you know what qabsoon saba tokkoo ni eegalti waa hedduu keessa dabarti galma siini geessi kanuma keessa wal qulqulleessee gareen shawa wal jaarte achi baate gareen goojjame mooraa qabsoo keessa wal jaarte achi baate oromoon dhugaa kaayoo si galmaan ni geessi. This is what it is. Kanumatu ta'uuf deema. Kanumaat ta'uu deema. Walirraa gadi hin teenyu. Walirraa gadi hin teenyu. Opidio. Namni hoggaa mooraa Oromoo keessa dhaabbate waan fedhe joonat tola beektu gaafa garuu mooraa alagaa keessa dhaqu nadhagaama maaliif mooraan teenyaan qulqullooyne maaliif mooraa alagaa keessa dhaqaatu nama gariin na aarsa malee jibbanna hundee Oromoof qabaadhee miti garuu goojjaamoota nu keessa jiru kaayoo goojjaamoota waan hin beekuuf adeemsa isaanii completely hin jibba akka namaatti hin jibbu garuu farra Oromooti goojjaameen warra ammoo Oromoo ta'ee mooraa diinaa keessa dhaqu homework teenyaan fidne maa ganda keessa fiidanii jeeta kan inni itti aaru. Opidion dhugumaan isin jawwamaan dhagee homaan. Opidion guyyuma Johar gabbee haasaa wajal qaberraayi Booranaa fi Baalee fi Dirree Dhawaa Soomaaliif kan nu murteessite. Isa aarsuudhaaf jedhanii jedhan. Yoo hangan takka inni batbat isin godhate Ellaris in goga harreetirraa yaa jaaramtan goga harreetirraa isinif ammoo igal mangahu you will be destroyed one day akasi itti muddiin jaan Johariin itti muddi ellaan jarittiin bantuusi harkaa qabda ati tanaaf waan yettemoo ganda Amaaraa keessa fiiguu san xiqqeessi ganda ollaa san fiiguu xiqqeessi isaan kan ammoo itti shidi irraa boodan deebiin Opidio hagalikki galchanii kolkolee shawaan if jaarte tana qulqulleessanitti Oromoon nagayaan harkatu Oromo will never going to have a peace goojjaamoota mooraa qabsoo keessa adeemsa qabsoo qulqulleessa amma kampaanii naggada tasaaniitti jiraniimi naggada qorichaati fi naggada dahaba sanoggaa galmaangeeta lisaan harka keessa dhiqatanii jechuudha ni beeyta waan godhu jirtan wanni harka irra wal qaban wanni waliif qulqulu waliif obsan warri qabsootu badajee irra walii dabran hin jiru kana booda because Oromoo dabraa jira waan ta'eef jechuudha kana achumatti hin dhaabaa تيدا اللبات مصطفى عمر مدحوينها الديغان كالصومالي ذا كل الكشانات يا مدحوينها كل الكشانات الديغان كالصومالي ذا مصطفى أجر واحد هذي دلكن مويالي صومالي قلبي دوان حريسانات هذي هيه واحد حريساتي مصطفى إمسا بريغادو ميليتاريات ودرتي إمسا جنرالات درتي إمسا درومبات كوريدي إمسا تنكي إياد كوريدوت كحريسي دالكاغا يا إيانا هايسي دالكاغا إيانا تكحريسي يا مصطفى أجر هورتا دب كان آديدنكو ودين إنانا إذنكو أدكو قبانيسين وان أركوانا أجيدا شعب كان نبض اسكو لحد دقن inaad aad dhaxdood aad ku daadisiin iyaa u tala gasheen oo u xidhateen oo u socotiin kani maad ku guuleysa Mustafa ku guuleysa maysid adoo yaro filco ma aragtay naf yaradaayo wayanadi madaxa iyo ilaa lugta ee tankiga iyo bankiga xidhnay Oromo waxba way ka qaadi kari waayeen Soomaalida booran dhex degan iyo Soomaalida mooyaale degan إذا اللي عندي باتو جيستي ما جرتو لكن ما أنت مركز تمادى ده مو ياري صومالي بابا إسكالي مو ياري دور أورمال لدها دول عرض أورمادو أي بورن داد لدهو أي دقن يهيم باجرة مركز تاد بورن أتاب ستين أورمو مال الله ميري جوغان دكتور وامتاسو أين اللسعوتي أبي أحمد ما أنت كلها يكن سماه iyo Adam Faruxo ku dhahaya anaaba xukunka booran iyo baal iyo harar ana hayste inta doontiin u duso oo ka googoosa ku dhahayo walla ku xadliin maayo
كحلي مايو wax kasta waa la isku dayn karaa dhul iyo run la isku madayn karo idinka barigii 1992 jigjiga la inisiiyay jigjiga ku meel gaar baa la inisiiyay maahine jigjiga dal oromo inay tahay iloobin jigjiga dal oromo ay leeyihiin qabiil oromo jaarso la dhaho inay leeyihiin ha iloobin maanta waa deganaan kartaa bari laakiin xisaab kala ku soo socoto Mustafa Cagjar baarlamaanka bad fadhido gacantaad saarteen oo dhul oromo inaad kala googoosatiin intaad qaadateen qabiilka aad ku fadhideen haddana aad isku layseen tuugtu marka waxadaan way heshiiyaan laakiin markay kala qaadanayaan ma heshiiyaan dal oromo markaad goosanaysa waad heshiiseen laakiin kala qaybsi iyo isku diideen dhul oromo idinku qaadateen ma jirto oo qaadan kartiin ma jirto annaga le afwaad ku oran kartaa laakiin dhul boorana nageelle boorana oo aad u qaadatid oo dhahdid waa dhul Soomaali galbeed waa habeenkii xalay tagay Mustafa Cagjar taasi sawla soo oromadu waa 2014 15 iyo ilaa 18 ka Tigray lugta u gambiday waaye adoo yaro laba xabo meesha farfadhiya daayo ya ma la socotaa saynay tahay qabiilka dadka shacab weynaha isdhex degan ya dhiigooga inaad biyo ka dhigtid haddaad u tala gashay adiga cabidiyo shimalisba waad imaanaysiin waa tii cabdi ila uu sameeyay 2 milyan oo oromo oo gobolka dhulka jaarsaha aad ka qixiseen iyo la inii daayay hadda ka bacdi wax la isku daynayo ma jiro dhiig baa dhiig ciya dhiig markuu karo dhiig kala ka daba kara taasoo ina saawla socotiin ya aamusnaan badan wax kale keenan iyaan ka wada saawla soco boorana dal oromo waaye mooyaale dalka yaga waaye oromo haddaan nahay mooyaale waan wada leenahay ya khani oromontun abootiga daaq abdija man gudoq abdija mal abdijan waji gurguratani isino abootin amanta amma mudaharani goota it is good garu lafaaw abu jirtani namni lafan kamne mudahara ay sagoda lafa iragootan dhabuuf deemtan mo isino warra waji gurgurate sheekotin oromo parlama khaysan jirto sheekotin oromo chafe khaysan jirto ustaadotan injirani gaafa lafti oromo dhawaji gurguramtu maalif ustani laltan lafa falastin ta isinin ingayn tadalagata isanin tahin tawawaritin kamneenu lafa falastin jatani iyitani mi biya khaysta isani okote wani nyanne gubattu gaafa lafti oromo gurguramte fudatamtu ma ustan what makes you silent maltu chalisin gode Allah jabar ga Falastin watat Allah lafa Falastin tawanitat la fatati man dubane lafti Falastin abak abdi nama manasa ele rankenyetu gandare e gawar khaya itti oromon mana khayati fu dubachun dandaysu dayte mana Falastin fu dubatta Falastin na dubadu sinjate khayati sijala mujira khayati sijala gurgura mujira mo waji gurgurate shari si khanani ati sakan dubban afan si qabani chal afan qabatto ido qabatte namni biya saati fin dubbanne namni ummata saati fin dubbamne zulmaman cubbaman isa olinju namni odo lafasa dangan sa cabu arku usu nama lafti sa odo hatamtu usu namni sa odo dumu ajefam usu jibbaman akana masani rabbi birat lenju cubbaman akasani rabbi birat lenju wechuda namni duga oysu nama rabbin rahmata saati ramuru wechuda silawan birata de gabbatani oritan wan oromo hogate jolle shawan ifjarte la oromo gurguru jirtu tana wajin jaramtani ti ummat oromo la gurgura jirtan ganda biraya daite shekotin sani mangudon sani
أما توقفان أرى لفتي تينيا إن أساني الراخونو إلى دريد أخيس دبراني مال جيد دبتا ما كفل على الشيخ ولا لما نقول I don't blame them إرلا مالف أمة سالفة إنما ساتف لفا ببلسو دي ما يشود لفا بانك أمني okay isin warri Oromia bakabune I don't get it anyways Oromian nama bakabu isin qabdu picturean heddun tokko ni jiran achi keessa kanummaan harka dhawee addagalu photo heddu qabna harka dhawani gaafiin injirtu maalifiin injirtu eessattiin injirtu eenyu wajjiniin injirtu harka dhawani tuma masha Allah damoza sani fudhatanii deemanii jechuudha kanneen maal jedhaniin jira ajaawaa jedhaniin jechuudha nama odoo jiru ajaawee jechuudha nama odoo lubbuun jiru du'ee jechuudha namni odoo lubbuun jiru namni isaa jala ajjeefamu namni odoo lubbuun jiru biitti isaa jala saamamtu nama jiruun du'ee jedhama nama jiruun du'e haati Oromoo himma sheenne gana deessi lafti Oromootis akka kana sablatte kanatti naftu ummanni Oromootis ni dhuma irraa hafa warri lafa Oromoo fudhanne u'ettanii maal jettaniis isini fakkaata lafti Oromoo achuma jirti har tokko ndaytu bakkuma san jirti Oromoon abbaa lafa sanii ta'ee ittuma fufa jechuudha gaangistaroota durriyoota maafiyaa shiftaa maqaa shawaatiin ifjaarte macaa fi tuulama maqaa ja'ullee lagattee ollaasi kaaba shaggar salaala irratti genocide gaggeessaa jirtu tasanfittee Oromoo biraa dabartee tana time will come for you guys yeroon isiniif dhufti jechuudha warroota identity crisis qabdan amma shawarra dulte warri jooni dhufata shawa wanni joon jiru tuulama maca tuulamni angafa macaati obboleeyyan lama waliin dhaleechuudha okay tuulama fi maci fi injechuu jibbannarra ganda amara galanii nuti shawaadhe fi injani miti identity crisis warra qabu kun tuulamni ana macaana hattuu fi gantuu fi warra saba gurguratu miti jechuudha asi tuulama ifjaarte lafa Oromootii fi Oromoo fitti asi Gojaame mooraa qabsoo keessa ifjaarteeti jajjaba Oromoo fitte naggada godhetti mooraa qabsoo Oromoon yoom ijabanatee arka warri waaniin an ama sadii dura dubbachaa ture agartanii ana dhooytanii waan jenneef dhiifama jechoota tokko si darbanneef dhiifama obboleettii teenya haadha teenya jettan dhiifama keessan fudhadhe waaniin an arke baga agartan rakkoo mooraa qabsoo hinnettanii manguddummaa teessanii Gojaamtichi waan isiniin jees baga agartan baga dhageessan baga natti illee himtan kana dhugaan jiru kanuma dhugaan jiru wanni kana alaan jiru wanni kana achiitis hin jiru jechuudha jaran Oromoo jijiraachuudhaaf dirqitti maqaa Oromoo baafattee Oromoo dheefin jechuun qabdu eenyummaa kee qabattee Oromoo jijiraachuu qabda dandeessa Amaarummaa kee qabattee Gojaamummaa Gondarummaa kee qabattee Soomaalummaa kee qabattee Walaayitaa Sidaama abbaa feetee kee qabattee Oromoo jijiraachuu dandeessa garuu maqaa kee jijjiirte eenyummaa kee jijjiirte Oromoo keessa seente vaayirasii itti taate mooraa qabsoo kana booda hin diidu arme warri maqaa jijjiirratanii maqaan kijabaratanii mooraa Oromoo jeeqaa jirtan gabbaasa maqaa keessan ka dhugaa hattoota kaampaanii mooraa qabsoo godhattan gabbaasa maqaa keessan maqaan bara 2007 zoonii kibbaatti isinii bahee jechuudha kun rakkoon qabu maqaan haa bahu maqaa warraa baga dhiiftanii maqaa Oromoo dhuftanii Oromoon ilma nama godhatam ilma isin godhanne barcumarra isin teessifne garuu maaliif qaroo Oromoo fixan maaliif qabsoo Oromoo diidan maaliif diina wajji walitti taatanii hundee qabsoo Oromoodha زوني إجو أرمو تماديدا
guyyaan isin assignment itti kanatti seentan muudee bara 2022 I remember muudee bara 2022 maal akka gootan isinis ni beektu anis ni beekaa jechuudha. Kanaafi gaafaan achi dhaqe waan narra hojjechuu haatan beektan jechuudha. Waan hin dhugaa beekuuf. Oromoon qabsoo isaatiifachuu hin danda'u taanaan waan qabsoo godhuuf hin qabu. Oromoon qaroo isaatiifachuu hin danda'u taanaan waan qabsoo godhuuf hin qabu. Jajjabaa Oromoo meeqa kana sagalee waraabdanii diina nyaachiftan. Hin beeku waan. Waliin beeynu. Kana oliyoon dubbadhe gaariin ta'u. Warri nama doorsiftan itti fufa nama isin karaa naannoo andhadhadhee ergitanillee qubaan qaba rakkoon qabu tokko taatu bakka isin itti dhalatte firasii nuyi mijettanii isin himuu dinnaan akka diinaan laaltan jechuudha akka diinaa. Ummanni Oromoo maallaqa waan baasuuf qabsoodhaan gargaaruufi malee maatii qabsaa'otaati irratti yakka dalaguudhaaf miti yaa yakkamtoota. Maatii qabsaa'otaati irra cubbuu dalaguudhaaf miti. Qabsoon Oromoo free from Gojjam. Qabsoon Oromoo akka Oromoon qabsoosaa gaggeeffatee warra biraati wajji akka itti hojjetu fala baafachuu qaba malee qabsoon Oromoo ta Gojjaameedhaan hogganamtu arra mooraa qabsoo Oromoo saaxiltee lafa keessa jechuudha. Kana isinis beektu anis beeka. Bakka isin dheetu maali biyya san kiniinni bishaan keessan namaa darbaniin jiru keettan an bishaan namaa dhuguu dhiise. Bishaan namaa dhuguu dhiise. Warra isin wajjiidhata qabaattanii sangoodha jettanis biraas hin dhaqwan karaan keenya tokko miti waan ta'eef jechuudha. Akkanatti iccitii teessan takka takkatti irra gahee jechuudha. خبيه خيسة قوتني سنين قتة خبيه الله قوتني سنين قتة أستر كم فتني غراقية مسكين جشي خليبرو هنجم تككدا إفتاتن أركه إنوي سوالا ما هو جنو توكو موراك أو سو بدي سما أورمو جوجامي رابدي سباسو لماذا مويا لفي أورميا بهاتي سجلته ونينو أسديما جرو وان تكادامتي وان سبدادامتي كانوا مرة تأدي بدي سما أورمو إبسباسه فياتا إبسجاري بافتني وقد بيرسموا أورمو أباسم ماسواني تجرامتي ورا إيجي تطلفتي جرابر ورا إسانيس باساني تزني بافنا جو غافا فانو نما في التنباساني because they are fanos إسانو فانو دا أما أدي بيرسموا أورمو بافتيف باساني أدي بيرسموا أورمو تينين دورغوميتاني خفتانين تجابينا أدي بيرسموا أورمو دينا بلليسو على خيسين الروح جتان أدي بيرسموا أورمو بلليسو خلاص يا روبراتي نتدبيا والفادا فياتا نجا ربي سنبرا ديسه فري كامبين بدي سما أورومو جوجامي راكا ولا بتاتو مويالي في كبابها أوروميا بالي بوران بها أوروميا تف سجلتها والناس دماجر والله فهمتي جارين شوان جارم تتون لف أورومو غرغرتشو اتفوفتي جرتي جارين شفتوني مك شواتي نفجار خون طولا ما بكمبواني ماچاس بكمبوان أورومو غوتوس بكمبوان إسان هذا ثاني تو مالك أبافتي في نغرغراني يشودا خانو ما نجار ناتورا